qabiyyee onlaayinii kan akka biloogii, poodkaastingii, weebinaarii fi koorsiidhaan kanneen biroo fayyadamuudhaan beekumsaa fi dandeettii gabaa dijitaalaa irra qaban guddisuu fi fooyyeffachuu danda'uudha qabna. Gabaan dijitaalaa kutaalee xiyyeeffannoo isaanii adda baasuun ergaa fi dhiyeessii isaanii, fedhii isaanii akkasumas ejjennoo isaanii wajjin akka wal simutti mijeessanii dhiyeessuu qaban. Akkasumas qabiyyeen isaanii jechoota ijoo meeshaalee moobaayilii fi muuxannoo fayyadamtootaa fooyyessuu qabu. Kana jechuun weebsaayitii nuti kalaynuu akka moobaayilaa irratti dispilee ta'u yookaan immoo achirratti opereet ta'uudhaaf mijataa ta'e godhanii kalaquun yookaan immoo tajaajila maamilaaf dhiyeessuun barbaachisaadha. Sagantaa keenya Forex Digital darbe keessatti rakkoolee gabaa dijitaalaa biyya keenya mudate qabduu fi akkasumas wantoota tokko tokko qabxiree chaalenjiiwwan adda addaa kaafnee ilaalle turre. Sagantaa keenya har'aa irratti immoo namoonni gabaa dijitaalaa yookaan immoo dijitaal maarkeetingii akkasumas gabaa daldala onlaayinii Itoophiyaa keessatti akkamitti gufuuwwan irra jiran aananii gara gabaa dijitaalaa makamuu danda'anii fi kan jedhu ilaallaa jechuudha. Ashama harka kufuun yaani maqaan kiyyaa Abdii Olii yommuu ta'u ispeeshaalist dijitaal maarkeetingii fi qopheessaa sagantaa Forex Dijitaali. Itoophiyaan rakkoolee gabaa dijitaalaa irratti mudatan irra aanuu fi carraawwan damee kan irratti argamanitti fayyadamuudhaan gabaa dijitaalaa keessatti jiraachuu fi guddachuu akkamitti dandeessi kan jedhu irratti qabxiin tokkoffaa nuti argamnu fayyadamtoota sirrii irratti xiyyeeffachuudha. Kana jechuun target the right audience jechuudha. Itoophiyaan uummata baay'ee fi fedhii garaagaraa qabuu fi akkasumas filannoo amalaa fi eenyummaa adda addaa qabu qabdi. Gabaan dijitaalaa kutaalee xiyyeeffannoo isaanii adda baasuun ergaa fi dhiyeessii isaanii, fedhii isaanii akkasumas ejjennoo isaanii wajjin akka wal simutti mijeessanii dhiyeessuu qaban. Fakkeenyaaf namoota maamiltoota ta'uu danda'an bira ga'uu fi waliin hojjechuuf waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa kanneen akka Feesbuukii, LinkedIn, YouTubii, Tiwiitaraa fi Instaagiraam fayyadamuu qabuu danda'a. Sababni isaas lammiilee Itoophiyaa baay'inaan pilaatfoormii sooshaal miidiyaa kanneen fayyadamti waan ta'eef. Gaafa gara qabxii lammaffaa ilaallu immoo tooftaa qabiyyee qopheessuu yookaan immoo content creating strategy ilaalaa jechuudha. Qabiyyeen keenya daawwattoota yookaan immoo maamiltoota toora intarneetii hawwachuu fi tursiisuuf akkasumas sadarkaa SEO yookaan immoo search engine optimization guddisuudhaaf furtuudha. Sababni isaa digital marketeriin qabiyyee barbaachisaa gatii guddaa qabuu fi hawwataa ta'e yookaan immoo audience yookaan namoota maamila ta'uu danda'an irratti xiyyeeffachuuf uumuu qaban. Fakkeenyaaf bifa adda addaa fayyadamuun kan akka bloogii, viidiyoo, poodkaastii, infoogiraafistii fi kan kana fakkaatan fayyadamuudhaan akkasumas qabiyyeen isaanii jechoota ijoo meeshaalee moobaayilii fi muuxannoo fayyadamtootaa fooyyessuu qabu. Qabiyyeewwan kunneen safuuwwan hawaasaa kan eeggatanii fi tooftaa gaarii kan kireetivitii qabu bira gahuudhaan filatamaan. Sababni isaa hawaasni wantoota akkana irratti baay'ee inspire ta'a waan ta'eef. Qabxiin keenya sadaffaa immoo chaanaalii hedduu fayyadamuudha. Gabaa dijitaalaa marsaayitii yookaan immoo toora sooshaal miidiyaa qofa irratti hin daangeffamu. Chaanaalii biroo hedduu fayyadamtoota onlaayinii bira gahuu fi wal qunnamsiisuudhaaf itti fayyadamuu dandeenyu kanneen akka email marketingii, mobile marketingii, search engine marketingii fi online advertising fi kanneen biroos ni jiran. Gabaan dijitaalaa chaanaalii hedduu fayyadamuudhaan dhaqqabummaa hawaasaa hedduu yookaan immoo dhiibbaa guddaa uumuudhaaf nu gargaara. Kana jechuun namoota maamila keenya ta'uu danda'an karaalee gaarii yookaan immoo karaalee hedduudhaan argachuu akka dandeenyu carraa nu bal'isaa jechuudha. Gama biraatiin immoo weebsaayitii moobaayiliif mijataa ta'e uumuudha. Itoophiyaa keessatti keessumaayyuu dhaloota dargaggootaa biratti meeshaaleen moobaayilii baay'ee jaalatamaa fi barbaadamaa ta'aa jira. Akka qorannoon dijitaalaa bara 2022 mul'isutti Itoophiyaa keessatti qunnamtii moobaayilaa namoota miliyoona 19 irraa hanga miliyoona 23 bira kan darbeedha. Kana jechuun baay'inaan uummanni kunniin kan fayyadaman hawaasa Itoophiyaa keessatti onlaayinii fayyadaman keessaa barra guddaan karaa moobaayiliitiin sooshaal miidiyaa yookaan immoo intarneetii fayyadamaa jechuudha. Kana jechuun weebsaayitii nuti kalaynu akka moobaayila irratti dispilee ta'u yookaan immoo achirratti opereet ta'uudhaaf mijataa ta'e godhanii kalaquun yookaan immoo tajaajila maamilaaf dhiyeessuun barbaachisaadha.
Gabaan dijitaalaa dirree daayinaamikii fi guddachaa jiru yeroo waan haaraa barachuu fi fooyya'insa yeroo hundaa barbaadudha. Gabaan dijitaalaa haalawwanii fi guddina gabaa dijitaalaa keessatti mul'atu biyya keessaa fi addunyaa irratti hordofuu qabna yookaan immoo namni dijitaala irratti dalagu tokko taatee addunyaa irratti gama gabaatiin yookaan immoo intarneet maarketingiidhaan deemu tokko hordofuu qaba. Gama biraatiin milkaa'ina fi kufaatii gabaa dijitaalaa yookaan immoo dijitaal maarkeetarii Itoophiyaa keessatti addunyaa biroo irraa barachuu qabudha. Qabiyyee onlaayinii kan akka biloogii poodkaastingii weebinaarii fi koorsiidhaan kanneen biroo fayyadamuudhaan beekumsaa fi dandeettii gabaa dijitaalaa irra qaban guddisuu fi fooyyeffachuu danda'uudha qabna. Sagantaa keenya itti aanu keessatti toopikii wiirtuu lafee dugdaa dijitaalaa kan ta'e akkasumas namoota biizinasii keessa jiranii fi galuu barbaadaniif wabii bu'aa qabeessummaa daldala isaanii mirkaneessuu kan danda'u biraand awareness ilaalla. Sagantaan keenya Forex Digital argachuuf peejiiwwan Forex Entertainment follow fi subscribe godhaa ulfaadhaa galatoomaa abdiidha sagantaan keenya har'aa asitti raawwata.